jecha titirratan baay'atu otoon kanarra sitti dabalee kan saatu moroonii yaadamu hamman danda'u faarfadha malee. Guyyaan gara guyyaatti jilis gara ji'aatti wal jijjiiruudhaan kunoo guyyaa sagantaa galateeffannaa obboloota keenyaa qabatee as baheera. Baga gammaddan baga gammannee hordoftoota sooshaal miidiyaa afuuraa hundumaaf Yesuus Kiristoos barabaraan gooftaadha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu akkas jechuudhaan ni dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 107 lakkoofsa 1 haga 3 Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaan isaas barabaraan waan jiraatuuf isaaf galata galchaa. Warri Waaqayyo fure warri inni harka diinaa keessaa baase warra inni biyya garagaraa ba'a biiftuuti lixa biiftuuti gara bitaati gara mirgaatis walitti sassaabe galata isaaf haa himan jedha. Shalom shalom shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Tajaajiltootaaf tajaajilamtoota waldoota online churchii hundumaaf nagaa ishii nagaa afuuraa isiniif qabattee isin gidduutti kan argamte waldoota online churchii keessaa waldaa hiikamsa dhugaa baatota wangeelaa addunyaaf kan jedhudha. Maarrii sagantaa galateeffannaa guddaa kana irratti argamtanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo ta'aa jechuun dhaamsa keenyadha. Egaa maarrii akkuma kanaan dura waldaa kana keessatti harka Waaqayyoo inni humna qabeessi ol ka'ee mul'achaa akkuma ture. Ammas sababa sagantaan galateeffannaa guddaan kun qophaa'ee as ba'eef harka Waaqayyoo inni aangoo qabeessi ol ka'ee ni mul'ata. Hafuurota hamoota qilleensa kana keessa balali'an ni rukuta. Dachee kanarras kan munyuuqan ni rukuta. Maarrii kottaa walii wajjin hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo ni taana. Walii wajjin ni faarfanna, walii wajjin ni shubbisna, walii wajjin hirmaatota dhugaa dubbichaa ni taana jechuun dhaamsa isaaniidha. Kana tol qabde eenyu gadi qaba harka keetu irraa deebisa daba eeseekin sixinaasiyootti cufanii re'oobotiin garuu takkaan danda'anii. Egaa maarrii fageenyi adda addaa oduu isiniin daangessin biyyootuma adda addaa keessa teessanii waa ifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa akka taatan kan isiniin jechaa jirtu yoo ta'u maarrii amantaalee adda addaatiin osoo waliin qoodiin kottaa hirmaatota dhugaa dubbichaa ta'aa jechuun dhaamsa keenyadha. Egaa maarrii guyyoota kanatti tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argaman kan Waaqayyo biyya keessaa biyya alaatiif qoricha godhee dibee isaan kaase haala mijatuu fi haala mijanne keessa taa'uudhaan dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana kan tajaajilan kan lallaban kan faarfatan. Egaa maarrii nuti galata qabna galata keenyas qabannee dhaloota kana gidduutti yoo argamnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechaa kan jirani. Obboleettii keenya qabbanii obboleettii keenya jiituu obboleettii keenya taaddirichi obboleettii keenya abbabichii fi obboleettii keenya obseedha. Egaa tajaajiltoonnis Paaster Bayyanaa Doktor Tokkummaa Paaster Taarikuu Doktor Taarikuu luba ittafaa luba baacaa hojjetaa wangeelaa wandumu faarfataa jiraataa gaggeessituu waldaa Biraanii gaggeessituu waldaa Kaasichi gaggeessituu waldaa Iftuu gaggeessituu waldaa Daammanuu gaggeessituu waldaa Dasii gaggeessituu waldaa Qananii gaggeessituu waldaa Jiituu Raajii Faanta'e gaggeessituu waldaa Kumee gaggeessituu waldaa Ayyiruu gaggeessituu waldaa Bakkashee gaggeessituu waldaa Gannat gaggeessituu waldaa Taaddilichidha. Sobar
Maanguddoonni guyyoota kanatti dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argaman tajaajiluuf tajaajilamuudhaafis nu gidduutti kan argaman tajaajila Yesuus deebi'ee ni dhufa. Waldaa Yesuus jiraata. Waldaa warra wangeela Abnezer. Egaa guyyaa sagantaan keenyatti qophaa'e akka biyya keessatti gaafa guyyaa 25 ji'a bara 2016 yookaan akka biyya alaatti gaafa guyyaa 4 ji'a 3 bara 2024 egaa toora bilbilaa keenya 9625 8848 7725 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Egaa poostera sagalee waamicha audio videoodhaan edit gochuudhaan kan isin biraan ga'e an obboleessa keessan wabilama toora bilbilaa keenya duwwaa 920 1385 31. Manni kee mana kooti iddoon boqonnaa kooti gamnoome nan carroome karaa kee nan duroome.